Ashamaa harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanalii YouTube Iskaalachii jalatti argamtan hundumti keessanuu nagaan waaqayyooniif haa baay'atu. Jirra jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo. Egaa har'as immoo viidiyoodhaan qabadhee dhufeetiin jira. Hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jechuu jaalladha. Engidiih akkuma beekamu ani viidiyoo yeroo baay'ee hin hojjedhu. Gizee tokko darbee yaa'u iddoo mijataa siin qabu waan ta'eef guyyaa tokko darbeeti kana nani hojjedhu. Engidiih akkuma beekamu iddoon ani jirullee baay'ee intinidha waan ta'eef dhiphaa waan ta'eef yeroo hundan hojjedhu. Akkuma beektanii engidiih kanaafidha yeroo hunda aanan viidiyoo kiyya gadi hin lakkifneef jechuudha. Engidiih har'ammoo wantoota na gammachiise tokko dirqama waan natti ta'eef engidiih isinitti akkana ba'ee innis akkuma beekamu wantoota guyyaa gammachuu akka isinillee naaf gammaddaniif jechuudha. Egaa hundumti keenyayyuu keessattuu warreen biyya Arabaa jirtan siniifillee barumsa ta'a waan ta'eef ani hedduu dhugaa waan baay'ee tokko dasna jedhee baay'ee na gammachiisedha. Gammachuu kiyyas immoo isiniif qooduun dhufe jechuudha. Akkuma beekamu ani biyya Arabaa kana ergan gara biyya Arabaa kana dhufee tureetiin jira jechuudha. Dhugaa ijoollee hedduun akkamitti maal biyya kee akkamitti yaaddu ati maatii kee akkamitti yaaddu naan jedhu yeroo baay'ee jechuudha deddeebi'anii too'i. Gin ani badaa miti waanan baqa yeroo ani biyyaa ba'ullee dhugaa dubbachuu fi wantoonni akkanatti wanni hundi akkanatti intinii miti ani biyyee illee nagaa qabdi. Yeroo sanitti wantoonni hundiyyuu gaariidha jechuu barbaadetan walumaa galatti. Kanaaf ani gizeen biyyaa ba'u dhugaa dubbachuu fi haalli jireenyaa baay'ee tokko bareedaa ture. Ergasii ani biyya Itoophiyaatti yeroo takka bichaa gara biyyaa galee isaan booda asumatti naafee isiniin jedha. Garuu waggaa dheeraa tureetiin jira biyya Arabaa kana Itoophiyaallee galee naannoo waggaa 5 taa'ee galee deebi'ee immoo ji'a takkitti qofan taa'e ji'a takka qofa taa'een deebi'ee jechuudha. Kanaaf ammas yoo waaqayyo jedhee yeroo dhiyootti gara biyyaa yaadaa jira. Engidiih waaqayyo na gargaaru gin baqa gara biyyaa deemuun baay'ee tokko maal akka ta'e hin beekne akka waan biyya ormaa deemu natti fakkaata. Gin biyya ormaa sitti sinafanii ana egaa gammachuun kiyya maal seetanii dhugaa dubbachuu fi dadhabanii yeroo nan biyyaa ba'u jechuudha. Barattuu ture barnoota koo kutaa 9 xumureen gara 10tti darbeetiin kanan biyya seenaachumaan seenaa kiyya isinitti himaa deemee barnoota baay'een jaaladha. Dhugaa dubbachuuf hedduun jaaladha barnoota. Giddumaaf malee barnoota kiyya dhiisituu adda kuteetoo gara biyya Arabaa kana deemullee hin malle ture. Gin gizee sanitti haalli jireenyaa akkanatti qaala'insi jireenyaa akkanatti ulfaatee miti anan gizee san biyyaa ba'ee. Ani kutaa 9 jechuudha katamaattiin barachaa ture. Baadiyyaadhaa gara katamaatti darbee gaafan baradhu akkuma beektan kaayaa maasii biraa gaafa deemtanii wanumti hunduu isinitti ulfaata. Katamaa gaafa galtanii anama fakkeenyaaf dhugaa dubbachuu fi maatii kiyya biraa ba'ee mana namaatuyyuu intini jechuu halkan takkaayyuu buluu waan baay'ee na jibbisiisan jaaladhu. Akkas ture achi baqa kutaa 9 gaafa xumuru akkuma carraa
gara isaan deemanii hiriyoonni kiyya jechuudha gara biyya Arabaa kana deemanii yeroo deeman sanitti anillee deemu malee jedheen maatii gaafan gaafadhu isaan na didanii barnoota irra hin jaalladha dhugaa dubbachuuf gara bakka lama na ta'ee ijoolleen hiriyoonni kiyya hundumtuu yookaan baadiyyaadha waliin barachaa turre nama shamarran 7 turre isaan hunduyyuu deemanii gara biyya Arabaa kana deemanii yeroo deeman anillee inaafu jedheetuman morkuma isaaniitiif akkuma carraa ijoollee wajjin ba'ee paaspoorticha gaafa baafadhu dafeennaa dhufee beektanii processing isaa illee yaa'u baay'ee ulfaata yaa ammallee sanuma እና ደፊን አኩማ ጫራ ጋፈኩታስ አኒ ሲሚስቴራት ከጀመሬ ሳምቦዳ ነንዴሜ በቃ ጋፋ ኩታስ ገልጦሙሬ ዋሁን ዱማ ይጦሙሬ እንትን ሳኔ ጀቹዳ ሳኔ ጋፋ ያው በሮን ኡማቱ ጀቹዳ ኡማቴ achi yeroo sanitti na deemi barnootatti nan deebi'e jedhetan gara biyya Arabaa kana dhufe gin gara biyya Arabaa gaafa deemu in deemine yaa birriin kun nama attaalala ingitii maafan deemi seetanis mana kiraa keessatti namoota hedduu rabbii ko hedduu wallola baqa yeroo hunduma oggaa takkitii san keessatti bakka sadimoo afurtiin jijjiirradha jechuudha mana kiraa baqa waliin ta'anii namaan maalifi ani beeku dhugaa dubbachuuf achi anillee baqa manuma kana ijaarreetuma akkuma eenyusitti barumsa kiyyaatti deebi'e jedheetan gara biyya Arabaa kana deeme baqa galata waaqayyoo wannumtu hunduyyuu darbee hoggaanis dheeratu bara dheeras turu anis kaayyoo kiyyaa galmaan gaadheetiin jira እንግዲህ galanni waaqayyoof yaa ta'u mana kiyarree xumuradhee waggaa anamma erga biyya Arabaa kana gara biyya Arabaa kana dhufee naannoo waggaa 8 ta'eetiin jira dhugaa dubbachuuf naannoo waggaa 8 kana keessatti yaa waa baay'eedha gin kaayyoo nani qabu dheeraa waan ta'eefi kaayyoo kiyarree galmaan gaadhu malee hin galu jedheetuman barumsa kiyyattis hin deebine anna achumaan itti fufee kina wajjadhee darajaa kana ga'ee manni kiyyarree naa xumuramee galata waaqayyoon isiniin jechuu jaalladha har'a kanuma isinitti mudhafanii yoo dhugaa dubbachuuf seenan kiyya dheeradha gin ummaa miti galanni waaqayyoof yaa ta'u namni obsa qabu waa hundumaayyuu hin argata wanta kaayyeeffate sanii bira hinuma ga'a isinillee warreen kaayyoo akkasii qabdanii warreen manarree inni ijaarra jettanii kutannoo qabaatanii too yaa yeroo ammaa hin ulfaata gin warreen ijaarrachaa jirtanis warreen ijaarrattanis hundumti keessanuyyuu gara biyyaatti illee yoo galtanii ani barumsa kiyya sadda kutee ani baqa waa baay'een hojjedhe jechuun hin danda'ama galanni waaqayyoof yaa ta'u ani yeroo hunda waanan yaadu tokkotu isa fuuldura dhufa ijoolleen nama fakkeenyaaf shamarran odoon taane warri dhiiraa hundiyyuu ijoolleen waliin barachaa ture yeroo sanitti hojii mootummaanii qabu baqa anillee odoon barumsa kiyya dhiisuu baadheenan jechaa ture yeroo sanitti yaa isaanillee dhugaa dubbachuuf amma yeroon isaan laalu baqa Itoophiyaa keessatti barumsa barattees xumurtees hojjetaa mootummaas taate waa tokko faayidaa hin qabu ana nuuronni baay'ee tokko amma ani bagan yeroo san deeminan jira jechuudha waan faayidaa argadhee fi isiniin jechuu jaalladha ana barumsi gaariidha barumsa maaf odoon yeroo sanii sa'aatii kiyya gubuu baadhees hin jedhamu maaliif barumsi faayidaa qaba waa guddaadha dukkana keessa namni baranne har'a barreessinu yoo dhugaa dubbachuu fi qubee takkaayyuu namni qubeessini hin jira namni tamasgeen barumsis immoo waan baay'ee waan dukkana keessaa ifa nama baasudha barumsis ani
eenyusi miti. Egaa maal isiniin jechuun barbaade namni barumsa baratesi faayidaa hin qabu jechuu yoo osoo hin taane faayidaa ni qaba. Barumsi maal jedhama sila nama dukkana keessa jiru ni beektumi. Nama dukkana keessa jiru ifa akka maabiraatiiti. Namni barumsa hin qabne yaa hin beektu. Waa baay'eedha barumsi faayidaan barumsaatis higgeen egaa maal jechuu barbaade tan walumaa galatti ani ingaabbu jechuu barbaade tanamma. Asinillee warreen akka kiyyaa kana barumsa dhiistanii gara biyya arafaa deemtanii ijoollee baay'een akkana jedhu odoon barumsa kiyya dhiisuu baadhee osoon akkana ta'uu baadhee hin jedhu. Gin kunis waan jiru nama Itoophiyaa keessatti biyya biraatillee yoo ta'e nallatti Itoophiyaatti baratanii namni kamiyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa baay'ee nama jibbisiisa. Yeroo akkuma argitanii mucayyoon tokko jechuudha yuunivarsiitii barattee anuyyuu gaafa intini wayii poosti godheen ture. Mucayyoon sun yuunivarsiitii waggaa 5 barattee jedhanii yuunivarsiitii gaafa barattu waggaa 5 muluu barattee hojiillee ni qabdi. Ammas digirii lammaffaa barachaatii jirti. Akkuma argitan miidiyaa irratti irraa argitan natti fakkaata. Akkanuuf ajjeeste takka jechuudha. Miila darbee baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha dhugaa dubbachuu fi ri'aashiitiin wal dhabde jedhanii namni tokko tokko dhugaa dubbachuu fi obsa ani ka bara kanaati wal qabatee tirree nama sammuun itti zoore ta'ullee danda'a malee dhugaa dubbachuu fi hedduu nama hin jira. Gidee kanaafiyyuu namni obsa qabaachuun gaariidha. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhu miti. Kanaafiyyuu isinis obsa qabaattanii bakka waan yaaddasan makiina nan bitaa gaafa jettan inuma bittu. Kanaafiyyuu namni obsa qabu bakka baay'ee bakka dheeraa ga'uu dandeessu. Kanaafiyyuu obsa qabaadha. Nullee biyya arabaa kanatti dhimee nu deemte bakka faayidaa hin qabu jettanii warreen sammuu keessan keessatti waan kana yaaddanii kanaafiyyuu dadhabbii keessan guyyaa tokkotti boqachuu dandeessu turtanis yeroonis dheeratu isiniin jechuu barbaadetanii. Kanaafiyyuu immoo qarshii keessanis immoo seeraan qabadhaa. Namoota birratti hin erginaa. Aba mucayyoota akkatuma maal jeessitan dhiyuma kana namtichi wayii hin jiraachi karaa Jimmaa kana yeroo hunda hin beektu argitanoo ta'e TikTok irratti dhugaa dubbachuu fi yeroo hunda bakka nan arga baay'ee tokko na aarsaa beektanii. Saawudii ture jedhanii Saawudiidhaa gara biyyaa gaafa galu mucayyoo wayitiin wal baranii mucayyoo saniin bakka baay'ee intini jechaa ture jedhan. Ishii baay'ee tokko rukutaa baay'ee amaarsaa ture mucayyoo sun gara biyya kanaa dhuftee Dubaay jechuudha dhuftee gaafa dhuftus immoo maal jedhanii namni tokko akka maaliin goonee na jalaa kan jedhan maqaa balleessa sobeeto maal ishiin gaafa maal jetti gaafa namni itti siqee isa gaafatu gin qarshii irraa nyaatee irraa qarshii irraa fudhatee irraa nyaatee ishii gatee jedhanii. So waan akkanatis hin baay'ataa yeroo hundaa dubartoonni keenya jechuudha gizee hiriyaa qabachuudhaaf yaaddan yookiin immoo qabattanii hiriyaan keessa suni nama akkamii akka ta'e duratti odoo ittoof gallakkisuu osoo hin taane ittoof kennuu osoo hin taane dura abbaa manaa akkamiitii hiriyaa gaariidha moo hiriyaa gaarii miti abbaa manaa gaarii naaf ta'a moo abbaa manaa gaarii naaf hin ta'u jettanii itti siqxanii waa hunduma osoo hin barin kaattaniituma dhaqxaniituma gaafa waleenyu jettanii soo namni sunillee warra dhiiraa keessatti immoo beektanii gizee tokko tokko dubartiin ani dhiirarra dubartiin xiqqoo ishii beektudha dhiirri garuu huwwaadha maaliif ani dubartoonni keenya yeroo tokko tokko waan hin beeku jaalarraan
kan yeroo hundaa osoo waan dhiiraa hin barin ittiin siqinaa in shawwadamina namoota baay'eedha yaa akkuma argitan miidiyaa irratti qarshii akkanaa nu nyaate qarshii ammanaa nu baase qarshii akkanaa nurraa nyaate itti ergitanii ofuma keessanii itti ergitanii raawwatanii ofuma keessanii immoo gargartanii boochu waan akkanaa kuni yeroo hunda oolan arguugin golfanna qaba malee mimmaan qabu dhugaa dubbachuuf maaliif waan sirra goo anama fakkeenyaaf ijoolleen irree waan kana wonarratti sheer godhanii ayyan golfaamu kuni ati dubartii waan taate waan ma bursirra goo maal narra gaa kun waa waaqan qabu waan ta'eef kun arkaan ofiidha arka ofiitiin of kenna waan ta'eef kun kan waaqati miti waan abaarsa miti kan naqaqqabu yookiin immoo waa biraa miti kanaafiyyuu dura osoo baqa asuma teessanii amma fakkeenyaaf ijoolleen gara Facebookitiin gara TikTokitiin miidiyaa adda addaa irraa wal baranii jechuudha odoo waliin baqa walitti akkuma baqan walitti heerumaniiti jechuun hin danda'amu karaa miidiyaa kanaatiin isaan booda qarshiin ergamaa fi irraa booddee sobamanii maal jedhanii gaafa galanoomtuun jiru namoota kana gargaarsa achi gargaarsa asii gargaarsa gaafa achi galtee omtuun jiru birriin hin jiru dhugaa rabbi ani yeroo hundi baqa waan na ajaa'ibu baqa tokko arganii maal gocha tokkotti deebi'uun jedhanii yeroo baqa nagarramoo ani oona sanis oona arguu sanis oona dhaga'u tokkuma akkaakoniin isaanii wal fakkaata tokko gaafa namoota hunda warri miidiyaa fayyadamu hunduyyuu hin dhagaanatti fakkaata nama tokko jechuudha kanaafiyyuu namni sun akkamittiin dhageenye maaf waasanitti deebi'a tokko argitee tokkotti maal gocha deebitee jedhama maaks Oromoo kanaafiyyuu tokko argitanii tokkotti maal gochi deebitu dhuguma namni fakkeenyaaf akkamitti miidiyaa irraan baree nama tokko jechuudha jaalallis qabu kaa jechuun birrii ofii fuudhanii too nama hin beekne nama qaaman hin beekne nama qaaman beektuu ta'ee amma yeroo ammaa baay'ee tokko obboleewwan ofii maatuma ofii iyyuu nama shakkisiisa yeroo namaa godha kanaafiyyuu birrii keessan of eeggannoo godhaa qusadhaa waa tokkorra oolfadhaa mana ijaarratan mana keessanii ijaarradhaa lafa bitachuu barbaadan lafa keessanii bitadhaa waa tokkorra kaawwadhaa baankiyyuu kaawwachuun irra kasaara uumaa faayidaan qabu arrab lafa tokko bittanii so ani lafa kanumaan yodoo pilaamiin qabneen taane kanuma pilaamii qabu bittanii keewwattanii inni boodatti waa baay'ee sin agalaggaluu danda'a dhugaa dubbachuuf ani amma yeroo darbee jechuudha lafa xiqqoo wayii biteen naannoo kaaree 200 pilaamoo qabaa qaata kanan bitee birrii xiqqoo nan bitee gin waa baay'ee odoo baankii taa'ee garuu birrii sunuma waan takka waan fayyadu takkan qabu oo dabala xiqqoo xiqqishuu itti dabalaa jechuudha yaa unu beektu baankii kanaafiyyuu waan akkanaa kana waan ta'e bitaatoo kaawwadhaan isin jedha qarshii keessanii dhiifama biinbinna nyaatti fuula yana fitte na kana fakkaatan isiniin jedha ga viidiyoo biraati walitti deemnu turtii gaarii na kanan isiniin jedha arra waluma keessa mammake jechuudha waan muddamaa jiruu fi maalifi yeroo hundaani viidiyoon waan natti mijannee fi viidiyoo irree waraabuu waan natti mijanneef hojiidhaan irree biisiin ta'a iddoon ani jiru irree baay'ee xiqqoodha namatti hin mijatu mana maatii baay'eeti kanaafuu natti hin mijatu kanaaf yeroo hundaa viidiyoo hin waraabne isiniin jira yeroo tokko darbee viidiyoo waraabaa jira kinooyi gaafa galeemmoo mana kiyya taa'ee zanaafataa jedhee isin haasa'uu hin dhufaa ammas immoo obsaan eeggachuudha ingilis na kanan isiniin jedha waan namni hunduyyuu obsa barbaachisa dhugaa dubbachuuf namoonni ijoolleen tokko amma waggaa 2 3 4 gaafa turanii biyya ormaa anu yukuroon jiraan waggaa meeqa taa'ee homaan itti fakkaatu dhugaa rabbi biyya keenya bismaan baay'ee tokko maal jeeta isinitti maa yaa biyya amma fakkeenyaaf yaani Itoophiyaa galuudhaaf namoonni hin gammadame yaani gir waa takka naan gashaa Itoophiyaa galuun jechuudha amma gara Itoophiyaa gaafa yaadu ana
እንግዲህ ዋቅዮን